Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya ammas barnootaa jedhu kan torbee kana sa'aatii isaa eeggatee jalqabee jira. Egaa qophii keenyaan akkuma yeroo kaanii gaaffilee barsiisoo bashannansiisoodha jennee yaadnu muraasa qabannee isiniif dhiyaanneetudha kan nuti jirru. Mana keessan teessanii isinis qophii keenya ammas barnootaa hordofaa kan jirtan gaaffii keenyatti hirmaadha. Eessayyuu hin deeminaa tursi gaariin waliin qabaadha kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenya ammoo Tolasaa Bultiidha. Yeroo gaariin waliin qabaadha. Firra eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Tole gaaffii koo fayyadamaa waan taateef uffadhu mee walaa barra. Tole Yoonaas ni jedhama. Beekan Fayyaaraan jedhama. Ani Abdii Maamadiin jedhama. Qaaduu Baqqalaan jedhama. Fan jedhama. Kanaatiin jedhama. Barnoonni dhugaa firra eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Egaa akkuma beekamu ji'a Guraandhalaa keessa guyyaan yaadannoo Adwaa ni gaggeeffama miti. Isaan keessaa jeneraalota Adwaa irratti hirmaatanii muraasa naa waamta. Jeneraalota Adwaa irratti hirmaatanii. Jeneraalota Oromoo Adwaa irratti hirmaatan. Jeneraal Baalchaa Saafoo. Kanuma beeka. Baalchaa Saafoo beeka. Baalchaa Saafoo yoo kan baree Hacaaluu Irraa. Saafaa Abbaa Nabsoodha laata? Isuma qofan beeka laata? Wanta oggoruudha waan. Hammaaf isuma beeka. Gara fuulduraatti nan fooyyessa garuu waan kana. Dogoggora kiyya waan. Kana beekuu dhabuun kiyya dogoggora kiyya nan fooyyessa gara fuulduraatti. Jeneraalota Oromoo. Adwaa irratti hirmaatan. Adwaa irratti hirmaatan amma beeku maali? Salmaan beeku. Jeneraalonni Oromoo Adwaa irratti hirmaatan hin jirani? Jiran immoo maqaa isaanii beekuu hin danda'amu. Hin danda'amu maqaa isaanii hin beeku. Muraasa kan yaadattu nam tokko illee haa ta'u. Kan yaadadhu ani kan raayyaa ittisa biyyaa keessa ta'e malee kan Oromiyaa keessa hin beeku. Kan isaanii immoo Jeneraal Saaree Mokonnon fa'aan beekani. Kan amma Kumsaa Raggaasaa kan ta'e nan beeka. Isaan kanan beekan immoo raayyaa ittisa biyyaa keessa hojjedha. Jeneraalota Oromoo kan jedhaman Baalchaa Abbaa Nabsoo, Garasuu Dhukii, Dachaasmaach Garasuu Dhukii, Goobana, Dachaasmaach Goobana. Maaluun beeku beeyanii eenyu fa'aa reekin ulaal gaammoonni hin beekne kana kun osii galee. Laal guyyaa Adwaa irratti jeneraalota hirmaatan jechuudha salphaadha. Isaan eenyu fa'aadha. Eenyu dhugaa jiran. Wannan hin beekne lakkee hin beeku beekana dhugaa rabbiin hin beeku. Fakkeenyaaf jeneraal Baalchaa Abbaa Saafoo jennu isaan itti aanan. Namsoo Baalchaa Abbaa ta'a. Baalchaa Abbaa Namsooti. Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Yaadamu kanan beeka gaala. Kan Adwaa irratti hirmaatan kanneen akka Taaddee Birruu fa'a, Waaqoo Guutuu fa'a, Jeneraal Abishee Garbaa fa'a, Alamoo Qilxuu fa'a kanneen akkasii. Adwaa irratti hirmaatanii warri kun? Adwaa irratti hirmaatanii kan Adwaa irratti hirmaatan moo kan Adwaa irratti hirmaatan? Gootota jeneraalota Oromoo jedhamanii Adwaa irratti warra hirmaatan. Warra jeneraalota Oromoo jedhaman jechuudha. Oromoo kan ta'an warra hirmaatan keessaa. Oromoo jarreen kunillee. Isaan madda baasin dhiifama. Ikoo waan ta'e taatti dabale namoota bittan malee. Namoota adda biraa kan ilaalchisamu. Adwaa irratti warra hirmaata warreen akka ammaa kana. Ayyee maqaan isaanii xiqqoon harka babbadee jira yoo nan beeka baay'ee isaanii ibsuu nan danda'an ture garuu jeneraalota Oromoo keessaa Abdiisaa Gaafaa illee jiru kanneen akka jeneraal maaloo Alamoo Qilxuu Nadhii Gammadaa ammallee darbee kan biraan ayyee dhiifama jenna. Barnoonni dhugaa firra eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Dhiibboon si gaafadha dhiibboon. Dhibbaaka. Yoo nyaate ni jiraata yoo dhuge ni du'a eenyu? Yoo nyaate ni jiraata? Yoo dhuge ni du'a.
Boofaa. Boofaa. Irra geesse taa yaalamu. Irra deebimee. Yoo nyaate ni jiraata. Yoo dhuge ni du'a. Naacha. Naacha. Arganne? Dhiibboo. Bakka. Yoo nyaate ni jiraata. Yoo dhuge ni du'a. Buphaadhaayi. Buphaa. Buphaa yoo nyaate ni jiraata? Eeka buphaa jedheetuma. Buphaa. Itti amante? Jedheetuma yaada. Tole. Dhiibboon si gaafadha. Dhiibboo. Ibboo. Ibboon beeku. Dhiibboo yoon sin jedhe dhiibba kanaan jettaa jechuudha. Dhiibboo. Eeshi ibboo eeshi. Dhibba. Dhiibboo. Dhibba. Yoo nyaate ni jiraata. Yoo dhuge ni du'a. Eenyu? Yoo nyaateen jiraata yoo dhugeen yoo nyaateen jiraata. Yoo dhuge ni du'a. Sanumaan beeku. Dhiibboon si gaafadha. Dhiibboo. Bakka. Yoo nyaate ni jiraata. Yoo dhuge ni du'a. Yoo nyaate ni jira. Yoo dhuge ni du'a. Yoo dhuge ni du'a. Eenyu? Dhiibboo. Bakka. Yoo nyaate ni jiraata. Yoo dhuge ni du'a. Hin beeku. Dhiibboo. Hin bakka. Yoo nyaate ni jiraata. Yoo dhuge ni du'a. Muran dhiigaa? Muran dhiigaa? Muran dhiigaa? Laal yoo nyaate ni jiraata. Yoo dhuge ni du'a. Eenyu? Yoo nyaate ni jiraata? Yoo dhuge ni du'a. Ayyee kana baruu hin dandeenye. Mee takkaa yaadu. Yoo nyaate ni jiraata? Yoo dhuge ni du'a. Baruu hin dandeenye kanallee. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Itoophiyaan jechuudha yeroo jalqabaatiif bara kam waancaa shaampiyoon Afrikaa irratti hirmaatte? Waggaa meeqa dura ture? Barataa Yeroo jalqabaaf. barataa shurii ta'een beeku garuu yeroo jalqabaa fi Kan isheen irratti hirmaatte. yeroo jalqabaaf barataa wanti bishoo jiru waggaa 31 booddee hirmaatti. Yeroo jalqabaati garuu yoo ta'een beeku. Bara 1963 dha. Hin beeku maqaa isaanii. Immoo hin beeku. Yeroo jalqabaatiif Kan isheen irratti hirmaatte. kan ofiishiitiif qopheessitee nyaattedha. Jechuudha yeroo jalqabaaf kan isheen irratti hirmaatte waancaa Afrikaa irratti. Waancaa Afrikaaf yeroo jalqabaatii fi bara isaa perfektali yaadadhu. Yeroo tilmaamtu bara kam sitti fakkaata? 1950 Keessaa ishee. Lakkeen hin beeku. Maaloo maaloo. Itoophiyaan yeroo jalqabaatii fi Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Kun gaaffii dhumaati. Biyyoonni gaanfa Afrikaa jedhaman eenyu faadha? Biyyoonni gaanfa Afrikaa jedhamanii Keeniyaa, Somaaliyaa, Eertiraa, Burundii, Kana beekuu hin danda'amu. Gaanfa Afrikaa. Horn Afrikaa. Itoophiyaa barraan ka'a. Keeniyaa, Jibuutii, Sudaan kanneen kun gaanfa Afrikaa horn Afrikaan isaan. Gaanfa Afrikaa yoo jedhamu Itoophiyaan illee jirti. Sumaalii jirti. Keeniyaa, Egypt, Egypt sayon, Egypt osoo hin taane Eritiriyaa, Jibuutii. Austraaliyaa, kanneen akka Jaapaan, Eertiraa, gaanfa Afrikaa kamti? Biyyoota gaanfa Afrikaa jedhaman.
Ayyan kanuma kan akka Afrikaa, Jaapaan, Awustiraaliyaa. Sadii qofa moo? Hin jiru baay'een isaanii natu dagate malee. Maqaa isaanii manneedhaan hin beekan ture garuu irratti yaaduu na gaafata malee. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Kofi wantaatiif ulfaadhu. Shayyee galatoomaa isinillee. Galatoomatillee lubeetii. Ayyee galatoomatillee. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Walitti deebinee jirra egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya ammas barnoota torbee kanarraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffii gaafachaa turre keessaa jalqaba irratti ji'inni itti aanu kuni ji'a Guraandhalaati. Ji'a Guraandhalaa keessa ammoo guyyaa gootota Adwaadha kan kabajamu. Guyyaa gootota Adwaa keessa ammoo jeneraalota Oromoo jedhamuudhaan Adwaa irratti warreen hirmaatan eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Dajjaazmaach Baalchaa Abbaa Nabsoo, Raas Gugsaa akkasumallee Xaayituu fa'aa warreen jedhamanii guyyaa gootota Adwaa irratti hirmaatanii jiru jechuudha. Gaaffii lammaffaa gaafanne irratti gaaffii lammaffaa ammoo Iibboodha. Iibboon kunis yoo nyaatee ni jiraata, yoo dhugee ni du'a eenyu jenneetudha kan nuti gaafanne. Yoo nyaatee kan jiraatu yoo dhugee kan du'u abiddadha jechuudha. Abiddatti bishaan yoo naqame ni dhaama, qoraan yoo qabsifame immoo ni boba'a akka jechuuti jechuudha. Gaaffii sadaffaa gaafanne irratti ammoo biyyoonni gaanfa Afrikaa jedhaman eenyu fa'aadha jenneetudha kan nuti gaafanne. Biyyoonni gaanfa Afrikaa jedhaman egaa Itoophiyaa, Jibuutii, Eertiraa fi Soomaaliyaadha jechuudha. Gaaffii afuraffaa fi inni dhumaan ammoo Itoophiyaan bara kam shaampiyoonaa Afrikaa taate jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa Itoophiyaan bara isheen shaampiyoonaa Afrikaa ta'uudhaan jalqabde bara 1957dha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa gaaffii keenya torban kanarratti waan hirmaattaniif ulfaadhaa isiniin jecha torbee gaaffii kan biroo qophii birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu. Fayyaan tura. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee